دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينا لايانتو أسلا جلت أرقمتن نغان كوبك مجرتن تسناكا كابو إغاكا بغا جراتنين سنين جيتشو جالتا هر فيديو أدتاي تكون وانتا دران جرو روان أدتاي تكون قبادة تودوفي توجرا فيديو كانا أبسان هكا دمارا جيفتا أسمان آمسا كوتي دا أكاسما فيديو كوني يادا إسنين تغافي أومي وغا جراتي akkasuma mooyyuu yaada mataa keessanitti qabatan waggaa jiraate anarrattis wanti nagaafatan waggaa jiraate saanduqa komentii jalatti naateechisuun dagatina akkasumas mooyyuu maamiltoonni koo haga amma nafara turtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jecha warroonni haarawaa taatan subscribe godhuun maatii koo ta'an isiniin jechuu jaaladha wantoota asirratti darban ni hordoftu akkasumas na jajjabeessituun isiniin jechuu jaaladha egaa ka akkuma taambileelii gubbaarratti ilaaltanii yookaan mata duree gubbaarratti ilaaltanii gaafi ana keessallee tanaan dura jiru akkasuma mooyyuu warroonni biyya ormaa jirta walumaan hiriyoonni gizee tokko hojjechaa turre egaa kan sagalee horiiti alaayi haadha horiitiin isiniin jedha asumaanii egaa kan hojii kiyya guddaan isaadha isaanii amma loon ittaan galee jechuudha horiin egaa gara tokkoon tikseedha gara tokkoon kallattii adda addaatittan olii gadi hirameetoo jira garuu hojii akka hojii tokkotti kanan laalatoo jiru horiidha horiin booqisaatoo jira jechuudha egaa kaasaanin yeroo sanbitellee waaqayyo waggaa jedhe amma dhaluu ka'ee jira kaara biizinesiitti naaseenuu ka'ee jira fedha waaqayyo jaalala waaqayyo waggaa ta'e isarra dhaabbadhee viidiyoo isin waraabne garuu kan altii aannanii ta'u bitan isiniin jedhe malee asumaan garuu mata dureen koo kanaa miti sagalee horii dhageenyana isinitti mufan malee isiniin jechuun jaaladha kara yaada kootii waggaan deemeen hunda keessattuu gaafii uumee yuutuubiin biyya keessatti wayyamu akkanumaanii wajjiniin xaarraa warroonni jedhanis ni jiru ana keessallee uumaa jira akkasuma mooyyuu waa'ee chaayinaa lakkootitti wal qabatee waan dubbadhuun jira ergan biyya galee hoo jijjiirama qaba immoo jijjiirama hin qabu kan jedhu isinittan qarshii fudhadhe moo qarshii fudhanne haga ammarrasii kan jedhullee isinittan immoo ibsaan na dhaggeeffadhaayi akkasumallee mooyyuu warroonni hojii hin banne jettanis waggaa gaafii isinitti uumeellee jiraate ta'ee egaa ka hojiin koo amma hojii gurguddaa kan ta'e hojii lamaadha ani itti gaafatamummaa mataa kootii tan qaba fagoo deemee hojjechuu hin danda'u ganama bahee galgala galee dhugaan isiniin jedha udoon hojjedhee hojii guddaa magaalaa keessatti hojjechuu nan danda'a jechuudha iddoo biizinasiidha ta'ullee namoonni ani wajjin kontaaktii godhan baay'ee tura namoonni illee baay'ee warroota iddoo gurguddaa irra jiran ani walitti inni yaadda ijaa ta'e balaa faamilii tanaan dura waliin barsiisee saniin namoonni baay'ee na dubbisaniiranii warroota biizinasii irratti gorsallee waggaa barbaaddee akkaataa maal akka hojjechuu qabdullee yeroo kana maal akka hojjetamuu qabullee gorsa yoo barbaadde mana dirasii dhufnallee naan jedhaniitoo jiru jechuudha namoota baay'eetti nan yaaddaan warroota hojii adda addaati irratti bobba'an jechuudha akkasuma immoo Dubaay irraa meeshaa fidanii warraas hojjetu wajjiniinillee walitti baay'een yaadda wanti si gargaaru kan wanti ati nan hojjedhaa iddoo naa barbaadaa jettu jira illee warroonni dheena gaafatulleera garuu anamma yeroo kanatti isa bahee hojjechuuf wanni na daangessu baay'ee jira isallee suutan isinitti hima jechuudha itti gaafatamummaa mataa kootii yookaan gatee ganama bahee galgala galuu yookaan oolee galuu irratti baay'ee wanti na rakkisutu iyyuu jira jechuudha kanarraa kan ka'e sa'a biteetan sa'a oolee horsiisaa akkasuma immoo mana keessatti nama ana dhuunfatti na barbaadu kunuunsaa wajjin jira haga amma jechuudha garuu yeroo muraasan boodadha achiin booda kara biizinasii tasseenaa hidheeta yaada fedha waaqayyoo ta'e garuu saanuyyuu mataa isaatitti nyaata yeroo meeqa barbaada ni beektu warri horii horsiistan jechuudha innu nama mataa isaa barbaada egaa ka fuulduratti haala tokko sirreessitan hojii tokkotti cita hidheetan ammaaf garuu hojii kiyya mata dureen isaadha isiniin jechuun jaaladha amma garuu kara chaayinaatitti deebi'a chaayinaadhaan akkuma beektan biyya keessatti fi biyya alaatiin garaagarummaan qabu xiqqoonni jira jechuudha garaagarummaan jiru garuu akkuma argattan chaayinaan kiyyaa baay'ee ilaalcha hin qabu inda'um yeroo dura galisan uyyuu wayyaa amma baay'ee gadi deeme jechuudha garuu ani abdii hin kutu nama abdiin kunneedhaani sababbiin isaa bu'aa isaatillee argee jira waan ta'eef jechuudha dadhabbii koo walumaa galatti erga moonitaayizii ta'ee baay'ee kan turedha chaayinaan kun annama abdii fuune ta'eeti malee chaayinaan kun erga moonitaayizii ta'ee waggaa tokkoo fi kara ji'a
jaamu ji'a torbaatidha jechuudha. Garuu oduu qarshii irraa fudhatin ture jechuudha biyyatti gallaan malee. Biyya alaatitti beektuu qarshii amma inni herreegaa ni kaasa. Sabiskiraayibii ammuma fidaa ni kaasa. Wachaawrii ammuma fidaa ni kaasa. Haala kanaan turre jechuudha. Garuu biyyatti akkasanii miti dhugaa dubbachuuf. Akkuma argitan viidiyoo waggaa gadi lakkisuu har'a yoon gadi viidiyoo oppilaayid godhee guyyaa sadii illee ture jechuudha. Ni lakkaa ni dhaabaa ni lakkaa ni dhaabaa. Niitoorkiin baay'ee rakkisaadha. Garuu akkasumatti abdii hin fuudhu akkasumattan guyyoota isaa eegee yookaan immoo iddoo wayii deemee konneektii godhaa waayifaa harkaatan qaba bakka bakka illee socho'aa yeroon gad lakkisee illee jira. Jidduu keessa yeroo tokko intarneetiin naannoon ani jiru baay'izawwee baay'ee rakkisaadha. Karaa haala nageenyatti wal qabatee natti fakkaata. Idoon nu bichaa hin beeku. Baay'ee fokkosii godhu niitoorkii gubbaatti naannoon ani jiraadhu jechuudha. Naannoo manaan ani jiraadhu. Niitoorkii ganama yoo gad lakkisan galgala hin cufu. Miti intarneetii miti qaxxitaadhaa dawwaluudhaaf intarneetiin baay'ee hin jiru. Anu qaxxitaa fa'aa dawwaluudhaaf gaafa jedhe manaa bayeet fa'aan dawwala. Haala kanaan jira jechuudha niitoorkiin naannoo. Warri naannoo biraa jirtan immoo iyyuu akkasii miti. Niitoorkiin fuulii bakka ta'e faatu iyyuu jira jechuudha naannoo biraati irratti. Inumaayyuu niitoorkiin kan hin laalamne iyyuu hin jira. Naannoo kanarratti garuu baay'ee fokkosii godhu. Egaa ka haala jiru hundaayyuu isin beektanii waan ani isin ibsu hin jiru jechuudha. Asumaan waaqayyo nageenya biyya keenya haalaatu jenna dhugaa uummanni kan biraa danda'u miti jireenya mataa isaatu jiraachuu dadhabee jira qaala'iinsi guyyaa miti sa'aatiidhaan dabalaatu deema uummata irratti baay'ee ulfaachaa deema uummanni kan biraa ba'aa biraa danda'u miti rabbiin kan hundaa walaa qixxeessuun wanni beeknu tokko hin jiruun isiniin jedha amma kara chaayinaalii hoggaan deemee dhugaa dubbachuuf osoo ilaalcha qabaatee chaayinaaliin biyya keessatti baay'ee faayidaa guddaa qaba. Akka achi nama rakkisu sa'aatillee baay'ee kaasuudhaan sabiskiraayibii illee baay'ee kaasuudhaan akkasuma viidiyoolee haga tokko waggaa turtan guyyaa guyyaadhaan hin kaasu jechuudha. Saa 24 keessatti miti kan kaasu biyya keessatti baay'ee jijjiiramanii qaba. Akkasumas immoo iyyuu namni haguma laalessanu naa herreegaa jiraan waaqayyo haa galatoomuu waaqa kun ammaarraru namni argitanii guyyaadhaa gadi deemaa jira chaayinaalli koo jechuudha. Jajjabina irratti baay'ee I don't know tarii waan isaa baruu hin dandeenye abdiin qaba garuu gaafa tokko bakkuma namni dhaabbate bakkuma namni milkii dhaabbate akka dhaabbatu abdiin qaba eeyyanii kara tokko namni kanarraa eegee wanta gurguddaadhaa haala san immoo wanni na daangessee fuulduratti viidiyoo isiniifin qabadhee too dhufa jechuudha viidiyoo kana hoo dhaggeeffattanii viidiyoo biraatiinis isiniifan dhufa jechuudha maalirraa akka hin jiru wanta akka na eegdanitti irratti hojjechuu dhabuu kiyyaa fi wanti na daangesse maal akka ta'e viidiyoo biraatiin isin dhufa amma viidiyoon akkasinitti hin dheeranne waa'ee chaayinaalii jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Biyya keessatti dhugaan isin jedha hojjettan taanaan abdii hin fuudhina warroonni akka koo biyya ormaa keessa turtanii abdii fuudhina miti namni baay'een isin ilaalee dhiisatti haga xiqqoodhaa isin ilaalee rabbi waggaa isin gargaare ishuma keessa uyyuu wanta jijjiirama baay'een fiddan jechuudha. Akkuma beekamu biyya ormaa itti furanne qarshii haga ammaa dirasii biyya keessa galee galu qarshii fudhadheetoo jira. Kan boruutis immoo rabbi tarkaa qaba dadhabbii koo akka fudhadhu abdiin qaba jechuudha. Maali wanni itti dadhabe hunduu kiyya waan ta'eef iyyuu. Kanaaf iyyuu isinillee warroonni karaa jirtan amma kallattii adda addaatiin viidiyoo wal ilaaluudhaan chaayinaalii keessa jabeeffachaa jirtanii dhugaan isinin jedha jabeeffadha. Ofumaa keessan irratti hojjettan taanaan namaayyuu hin barbaachisu. Nama bira warra chaayinaalii gurguddate bira deemuu miti kan nama guddatu yoo rabbi si gargaare manuma kee keessatti ni guddatta. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa akka mastaawashaatiitti illee isin haa ta'u manuma kiyya keessa taa'ee wannan hojjedhu hunda amma achi hojii koo hojjedhu hunda isinitti argisiisa maalirraa ka'ee tanan anagaarraa dirasii jechuudha. Gabiin kiyya maal akka ta'e wajiin kiyya maal akka ta'e tokko tokkoon isinitti anima jechuudha. Haga ammaa dirasii odoon of hin qisaasechi osoon hin dadhabin gabii akkamiin akkan argachaa jiru hunda viidiyoo qabadhee tanan dhufan isiniin jedha. Egaa ka baay'eellee akka malee odoon hin fiigne horii kiyyas laalaa mana kootis laalaa waan tokko tokko laalaa akkamiin akkan argadha hojjechaa jiru deebisi bu'aa isaa hunda wajjiniif fuulduratti waan tokko tokko isiniifan qabaddeetu dhufa jechuudha. Chaayinaala kootillee odoon hin gatin hojii kootillee odoon hin gatin ofillee baay'ee of hin miidhin haala kamiin akkan hojjechaa jiru waan hundaa isinitti hima kanaan durallee viidiyoo isinitti tuqeetan jira. Kanaafuyyuu bilis na jajjabeessuu hin dagatin ani isiniin jedha. Chaayinaaliin kiyya samuuna kana baay'izawwee yeroo darbe guyyaa 9 maal
Niitoorkii inumaa dhabeetan jechuudha magaala guutumaan guututti Adaamaa keessaa torbee tokko guutumaan guututti cufanii torbee tokko immoo magaalaa keessaa gallakkisanii naannoon ani jirutti daangessanii naannuma sanbichaa daangessanii qabamee ture guyyaa 9 ta'e. Guyyaa 9 booda gallakkisnaan chaayinaaliin koo kan dadhabaa dhufe jechuudha. Egaa kaajoolee nama ni quunnama. Biyya keessa jirra niitoorkiin akka firiin argattu keetumaa kan harkaa qabdu niitoorkiin ni qabama. Kanaafuu akkasitti hubannee gaafa notifiikeeshiniin isin bira ga'u dhugaan isin jedha warra sabiskiraayibii nan godherra warra sabiskiraayibii nan godherra warra sabiskiraayibii nan goonedha. Chaayinaala koo kan hordofaa jiru jechuudha. Dhugaan isin jedha oon alagaatiksii keessa seenee toolaalu warroota sabiskiraayibii hin goone parasantii olaanaadhaan 50 keessaa jechuudha kan nalaalatoo jiran jechuudha. Ijoollee sabiskiraayibii naa gootee agarraan ajajjabeessaa hartan parasantii 18 haga 20 fa'aatu jira jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beekun ajajjabeessai duubatti nan deebisaan isin jechuu jaaladha. Dadhabbina jidduu kana keessa jiru laalaa niitoorkii hin jirreen waayifaan firii miti akka mana madaamii qarshii keetiin boorsaa kee keessaa baastee tobittee itti fayyadamta. Kanas walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma Oromoon jedhe wal beekurra walii beekuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu isin jedha. Kana amma viidiyoon ani qabu egaa kan chaayinaaliin biyya keessatti bu'aa guddaa ni qaba osoo hojjetame. Isiniin jechuun jaaladha abdii fudinaa jechuudha ijoollee baay'eetu na gaafate waa'ee chaayinaalitti irratti. Chaayinaaliin biyya keessatti ofii akkanumaan xaaramu akkamii herreega gubbaa irratti ammaaf itti dadhabaa irraa ammaaf callisneetuma dadhabnaa wanti irraa fudhannee hin jiru. Jettanii rabbi nama gargaara inuma milkaa'inuma hojjetan biyya keessatti. Irra deebuulee natti hin ta'ini chaayinaalii kiyya duuba deebitanii viidiyoo kiyya muluu isaa ilaaluu hin dandeessanii viyuu baay'ee hin qabu. Yeroon dura galisan uyyuu wayyaa amma baay'ee gaddeemee jira garuu waaqayyo haa galatoomu. Hanga koo ta'e inuma naa herreegaa jira ammallee fuuldurattis akkan irraa fudhadhus abdiin qaban isiniin jedha waaqayyo gaditti immoo isinan qaba. Xiqqoo roobee baay'ee na dafkisiise jechuudha. Coomaan ergan galee nyaadhee na keessaa yaa'aa jira. Kana fakkaatan isiniin jira viidiyoon irraa qabu. Viidiyoo adda addaa sabpiraayiz illee nan qaba. Egaa ijoollee baay'een akkana komattan nan beeka ayyaantu nagaarraa duratti baay'ee garaa nama dhokfattuudha naan jechuu dandeessanii. Samuuna sabpiraayizii wayitillee isiniifan qabadhee too dhufa viidiyoo kana please yoo isinitti tolu like sheerii gochuu hin dagatina. Community keessan jalatti illee sheerii godhaa ijoollee homumaa nama wanta miidhu tokko hin jiru dhugaa ani viidiyoo sheeriin godha jedhee hoggaa seene hin zooraa abdii kutee faan dhiisa. Viidiyoo kiyya sheerii godhee achumaan namaafis sheeriin godha jedhee hoggaa seene. Niitoorkii wanna takka hin jiru fuulduratti yoo sirraa himoji malee warroonni niitoorkii fuulii qabdan sheerii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu waa'ee chaayinaala gubbaarratti waa'ee kaffaltii qarshiitii irratti gaafii yoo qabaattan nagaafachuu dandeessanii isiniin jedha. Saanduqa kun nan dubbisa koomentii hunda isaatu warroonni viidiyoo hin laallee ani istiidiyoo keessa seenetan dubbisa jechuudha. Wanni jalatti viidiyoo jalatti natti waan hin mul'anneef warroonni kun illee hoggaa koomentii barreessan ta'e nan dubbisa koomentii barreessuu hin dagatina. Egaa waa'een chaayinaalaa kana fakkaataa akkasuma fuulduratti akkuma dura irra deebi'u wantoota fidadhee too dhufu fidadheetan dhufan isiniin jechuu jaaladha. Hagasitti turtii gaarii naa qabaadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Bakka jirtanitti nagaa